jireenya akkuma arginu kana jalqaba rakkaasee ture. Mana tokko keessatti namni tokko milkaa'ina tokko irra bu'uudhaaf jalqaba egaa haadhaatii hangafni akka malee murteessa. Ijoolleen halaallattu yoo inni irra dhaabbatee irratti lolee fi mana barumsaa dhaqee jechuu ni baatu. Mucaan kun sababni inni mana barumsaa dhabuuf kan jiru jechuudha. Akkamitti gochaa ture, akkamitti dubbisaa ture, milkaa'ina isaa irraan kanarratti immoo uummata isa dhaga'an kan jiru. Gammachuun natti dhaga'amtu hordofamtu obboleessi biyya anaaf akka abbaatti, akka obboleessaatti, akka hiriyaatti, akka warraatti, akka maatii tokkootti fira hunda hootii jechuun danda'a. Bakka haadha biyyaati olitti isaan kana haadha biyyaa fi ani waliin taane bakki isaan hin geenye jiru jee yaadu natti qaatan. Kuni arguun hanga kuni natti qaatu. Ani fedhiin biyya kana qofa osoo hin ta'in hanga piroofeesaraatti osoo fuudha malee bakka abbaa biyyaa taa'ee gammachuu kanarratti waan hin jedhuun qabu. Gammachuun isa arguudha abbaa biyyaa irraa jirti. Memang gammachuu cuma wal abdan yookiin taa'u waliin jiraatan obboleeyyan akka malee namatti tolu waan ta'aniif jaalala isaanii keessa goota kamii hamile naa kanaaf. Asiin dhiira keessa isaan galchee gammachuu teenya qabu tolerantii deebisuu hamileedhaan isaan hunda goota kana gaggeessaa. Hundi naa kanaaf goota. Egaa hangana jenna taajul silaa isarraa kana irree gale malee gana hanga piroofeesaraatti ta'u. Hanga piroofeesaraatti ammarraa jechuun ni eegalla haa piroofeesar taajul jechuun mirga qabna. Fuula dura akka ta'u wayii shakkii qabna. Kanaafuu mee gammachuu eebbifamuu isaatiif qabdan uffata qabne hamilee naa kanaaf taasisu. Namni kan gaheenii fi yuunivarsiitii barate. Mudannoo adda addaa mudu. Yuunivarsiitii warra biratti baratu, bakka biraatti baratu, jireenya yuunivarsiitii keessatti mudannoo adda addaa nama mudatu. Kaaftuu warri fayyadamanis nyaata saanaadhaan fuutee goosaa jira. Hedduu jira mudannoon. Taajuunis mee jireenya yuunivarsiitii keessatti mudannoon isa mudate maali? Asii osoo harargee jiru makinaan gaasitti buutee fatanaan fa'aa dabalatee jirtu yoo mee mudannoo gileenii fi yuunivarsiitii barate keessatti isin mudate irraa hin dhaban gilee hundaa bu'ee yaadattu wayi awwa gaafa akka godhu mudannoo kana hunda mudatee hin jireessi yaadattu isinillee baarsuu dandeessu akkamitti aayuu mudannoo hedduu qaba garuu baay'ee yeroo irra deebi'ee yaadatu jira. Ganama mana barumsaa deemee asfaaltii irra ba'ee ture. Makiinaa dhabee ture sanboota garuu makiinaa laawwataa deemee achirraa baay'ee deemee achirraa makiinaa dhabee dhabee yeroo namticha kana lafee dhabee fatanaa kakkana'ee suura galame. Gaafa barsiisaan dorgomte gaddeebi'ee du'aaritti aaree ararraa lolu nama barsiisaa dhamaa jeeqii lolu ari'an bira dhaabbatee jiru innummaa sanuu barsiisaadha jechuudha. Jalqaba xiyyaara du'aanii mudannoo biyya guddaatti qofaadhaa barsiisaan alaa rifatis nagarraa bakka adifama dhaabbatee jajjabeessee. Mudannoo sana wal biyyi kana keessa namni waa hedduu mudata jechuun egaa asii barumsaa jettee baate warra keessan kanatti akka qullaa gaddeebiin qabdu jechuun warra kan keessan qabatee dhufu qabu.
Sangoru dafamu irriba dabda manawa nasoita osoo karaa diimtuufa jechuun amalan ta'an fixuu akka agarsiifta sababa tension akka isiisu jechuudha. Kana faayinaalli dhiyaate qorumsi faayinaalaa ijoollee hiriyaatti hojjetanii laabrarii deemnee laabrariidhaaf toora isaa sagalii gidee nuti gallu gibbii keenya gibbii barataan digirii itti fudhatu waraabessi immoo dippiloomaa itti fudhatu waan ajaa'ibsiisaa waraabessaa wajjin hojii jiraanna beekanii kana bakka ijaarsarra jiru takka jiru achitti mana fincaanii seennee kun nuti ol seenne lakkaan utubaa waraabessi hedduun nu jala deemaa ture waraabessi gaanarra jira yeroo sanatti kun nuti itti ol seenne namu gaama lafa mana fincaanii seennee dhufataan fuularratti bu'ee gala gana galgala saa sagalirraa ilaa hanga ganamaatuun bariitu jechuudha keessa teenyeetuma waraabessa irraa alatti eegaa ibsan hin mudannee jechuudha. Mudannoo bakka kana hedduu mudatee jira. Maaliif yuunivarsiitii keessatti hedduu mudata dhugaa. Osoo inni deemu jirtu iskiriiptoo fa'aa asirraa mataarraa kaatee kilaasii eegas ente iskiriiptoo isaa qabirsaa iskiriiptoon akka dhiigeettee barsiisan durarraa qabdaa barsiin jechuun taphatti. Kanaafuu jireenya yuunivarsiitii ulfaata waan ta'eef as bahuun laaftu isinitti fakkaate. Kanaaf familiin akka akka jiraatu. Maaligaa yuunivarsiitii fi mudannoo fi waan itti dhagaame qofa godhetamuu jiru jettanii sammuu keessatti akka danda'uu jiru ni nama. Kanaafuu tapha gabaabaa tokko qabna waan ta'eef tapha kanaaf nama afurii barbaada. Nama afur tapha gabaabaa qabna nama afur. Nama afur mee fadhiidha. Lakki daasii. Tapha gizeen isin jiru tapha gabaabaadha. Taphni maal akka ta'e gasboodaan isinitti hima. Galaan akkamiin dhangoon LG harka baasu jira. Galaan shaayii. Kunneenis maali aliyaanoo nayyaamtu hin ajjisu jirtu. Kullee galaan kota hagama namas. Nama lama nafa hadirenis dhufee jira. Sanianis dhufee jira. Taphni maal isinii fakkaata? Taphni maal isinii fakkaata? Nama lama ta'anii taphatan membarii lama jira. Hadiree fi Saniyaa, shaayii fi galaan jechuudha. Galaanii fi fuullee wajji taphata. Barreeffama isinitti hin agarsiisa. Tasa namni as keessa dubbisuu hin dandeenye yoo jiraate walitti himtana. Ammas osoo namni as jiru kun dhageenye isaan osoo hin dhageenye walitti himtana. Barreeffama isaan hadireen yoo agarsiisu taate barreeffama dubbisee achi booda mallattoon agarsiisa. Amma fakkeenyaaf yoo inni samii taate samii tana akkamitti agarsiisa? Osoo waan takka dubbannee jechuudha. Saniyaan ammoo yoo adeemsisu taate waan inni silaa mallattoon agarsiisu tana jechaan nu himte jechuudha. Sabni isin galee isin galee jira. Warra keessaa isin galee jiraa? Isin galee? Isin galee namni galee ni jira? Okay. Gaafii abbaa ja'a qabna asirratti barreeffamni abbaa ja'a barreeffamee jira. Kanaafuu isin lamaan keessaa hadiree fi Saniyaa eenyu lakkoofsanii takka hanga ja'a keessa filata. Takka hanga sadii keessanii isin ammoo afurii hanga ja'a jechuudha. Kanaafuu dura eenyurraa akka eegallu lakkoofsa tokko qabuutiin jira waan ta'eef yaama. Takka hanga shanii. Yaama ishee. Shaayifaa eegalaa jechuudha dura. Filata garuu ni garsiiftamu jecha yaama. Ati jecha yaamta? Jechi si dhufa biroo gaafii ati waan asirra jiru kana ni ilaalta achi booda mallattoon agarsiifta fuullee namni jecha yaama.
jecha lallabdanii iyyaminaa nama dubbisuun beekne agartaniif jecha mee አማርኛ አማርኛ ወጣቴ በረመነ ሴት ረገለ ከሮች ይጀላል ጀቻ አገርተኒ ጅርተኒ ጀቻ ጋ አገርተን ዋን afaan dubbachuun hin danda'ama. Aku jirtani? Hah? Nama agartan? Akka. Walitti ni himtangaa. Kan beeknes dubbistee jirtaaf haa jiraatu baatu. Ama fulle. Sini mul'ata mi? Dubbistanii? Afaan ini sana